Bu'aa jijjiiramaa waggoottan torba keessatti mul'ateen kaafamtoonni maqaa misoomatiin buqqa'uun fi bu'uuraalee misoomaa fi carraa hojii akka argatan taasifameera. Kanaanis kaafamtoota misoomaa misooma gaggeeffamu simachuu keessatti hirmaachuu fi hammataa taasisuun itti dhiyeenyaan fayyadamoo akka ta'an taasifameera. Kaafamtoonni hojii misoomaa naannoo Piyaassaa yookaan Birbirsa Gooroof jecha ka'an iddoo qubatanitti haalli mijatee fi fayyadamoo ta'uun jiruuf jireenya isaanii fooyyeffachuu danda'aniiru. Kaafamtoonni misoomaa naannoo Birbirsa Goorootii ka'anii kutaa magaalaa Nifaas Silkiitti iddoo jireenyaa waan hundi guutametti qubatan EMN Plus yaada kennaniin kanaan dura nama taanee osoo jirru balfa keessa jiraachaa turre jedhan. Kosii keessaa nu kaasanii attaqaalaa kosii keessaa nu kaasanii kosii nama taanee kosii keessa jirra turre. Ilaa Piyaassaatti namni asii fachi qursii mana tokkotti nyaata, misii mana tokkotti nyaata. Inni safaroon badeeti. Ijoolleen alaamaan qabdu akka isaan kana hojjettee nyaattu. Piyaassaa Arshoogaan. Manni koo Piyaassaa naannoo Irshoo ture. Sababa misoomaatiin kaanee naannoo kana qubanne. Abbaa ciisichaa lamatu naa kenname. Sababii misoomaa yaa ta'u malee Piyaassaatti mana namni keessa jiraatu miti kan jiraachaa turre. Waraqaa uffannee qorqorroo cicitaa karaa hunda dhangalaasaa ture keessa jiraachaa turre. Ammanumayyuu hin fakkaatu manuma dhabaaf itti galla. Mana fincaanis ta'e mana nyaata itti bilcheessinu hin qabnu. Kan jiruyyuu namoota naannoo sana hunda waliin itti fayyadamna. Kan darbe kaasuun iyyuu ulfaataadha. Amma mana ilmoon namaa keessa jiraachuu qabdu arganneerra. Galatni Rabbii fi hooggantoota nu yaadateef yaa ta'u. Jijjiiramni magaalattiitti dhufee namoota hedduutti abdii horuus kan dubbatan kaafamtoonni misoomaa kunneen mana jireenyaa gaarii waan ilma namaaf barbaachisu guutame keessa akka jiraannuu fi hawaasa diinagdee bu'a qabeessa amansiisaa fi itti fufiinsa qabu akka taanus nu taasiseera jedhan. Abbaa sadiin fudha. Yoon gurgures ganzaba. Yootti jiraadhees kooreen itti jiraadha. Ani garaa kootiin ani itti xoromus naa kennite ganzabis naa kennite rabbishiidhaa kennu haa jiraatan zalaalamiidhaa fi siin jedha. Mana arganne yoo gurgurre ganzabaa yootti jiraanne jireechuudha. Nama 50 nama 100 nama 200 300 karaa irratti sagaraa baannaa fincaan fincoofna achitti Piyaassaatti hin beekta sila. Asitti immoo namni akkuma namaa jiraata. Dabalataan kaafamtoota misoomaa kanaaf carraa hojii uumamee fi akka dandeettii isaaniitti hojjetanii galii mataa isaanii akka argatan taasisuun immoo caalatti jireenya isaaniitti abdii horuus kaasaniiru. የልማት ተነሽ እንደመሆናችን መጠን ወረዳውም ጥሩ አቀባበል ነው ያደረገልን. Kaafamtoota misoomaa ta'uu keenya beekee aanaan illee haala gaariin nu keessummeesse. Hojjechuu akka barbaannu itti himnaan carraa kana nu mijeessanii akka dandeettii fi humnaatti galii mataa keenya akka argannu nu godhaniiru. ቤትም ሰጥቶናል የሥራ ዕድልም አምጥተው Mana arganne akkuma dhufne immoo carraa hojiis nu fidaniiru. Ofuma isaaniiti aanaan mana nu waamee carraa hojii nu uumeera. Galii mataa keenya akka argan nu taasisaniiru. Keessattuu kutaan magaalaa Nifaas Silkii waan baay'ee nu mijeesse. Hanqinni jiraatullee irra caalaan nu mijateera.